Barnoonni keenya har'aa jecha sagalee dheeraa leexaa afaan Oromoo irratti xiyyeeffata. Jecha sagalee dheeraa leexaa gaafa jennu sagaleen gama jalqabaa jiru dheeratee gama boodaa kan jiru immoo gabaabbatee gaafa barreeffamu sagalee dheeraa leexaa jenneetu waamnaa jechuudha. Isaan kanas gama jalqabaatiin sagaleewwan jiran dheeressinee gama boodaatiin immoo warreen jiran gabaabsineetu kan nuyi waamnu jechuudha. Asitti isheen kuni baala jenneetu dubbisnaa jechuudha. Namoonni ishee kana balaa jettanii dubbistanii asumaan boqodhaa isiniin jenna. Kana booda kun baala jetteetu kan isheen dubbifamtu jechuudha. Namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib taasisuun maatii ta'a. Gama onlaayiniitiin barachuu ni barbaaddu lakkoofsa armaan gadiitiin gama iimoo, waasaappii fi teelegiraamiitiin bilbiltanii nu argachuu dandeessu isiniin jenna. Viidiyoo kana laayik taasisuun haa eegallu. Baala rooba meeqa yaase eela cooma teepha nyaara aara shoora gaara boora aaga waaqa seera qooda toora saami jiila goota fuula qaama haala faara tuuta laafe daaraa gaala gaafa fiige yoona booka yaade miira baate kuuse loote miidhe guute buune suuta quufa sooma nyaata diina deeme yaase booda beela guute qaame haame beeka caale ciise dhiise soora yuuse qoore nyaara hooda seene